Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan jaalawwan akkaataa itti zayita abisuuddaa irraa hojjetan zayita abisuuddaa kanuma magaalaa bitamu jechuudha. Mana kee keessatti akkamitti dalagattaa? Na wajjin turtii gaarii isin jenna. Egaa akkuma agartan kanatti jechuudha jalqaba irratti habisuuddaa firii habisuuddaa si barbaachisa. Firii habisuuddaa fallaana nama fudhatta. Erga fallaana fudhattee akkuma ammaan tana asirratti agartan kanatti waan akka qodaa wayiitti naqattee qodaa wayiitti danfisan keessatti naqattee achii booda kunoo akkuma agartan kanatti zayita zayituun ta'uu zayituma fedhe haa ta'uu zayituma of biraa qabdu jechuudha. Zayituma si laaffatee zayita nyaataallee ta'uu numa ta'a. Itti naqxee miilileetira 100 akka itti naqatta. Abisuuddaa fallaana lamaan miilileetira 100 akkaatu wal qixxaata waan ta'eef walitti naqxa. Egaa booda walitti laayixee sirriitti egaa walitti laayixee booda qodaa biraa keessatti walitti laayixee hasheedee ol keessaa jechaadha. Hasheedee guyyaa torbee 2 yookaan torbee 1 keessee achii booda achii fuutee jettee zayita abisuuddaa ta'eeti si ba'a jechaadha. Karaa biraa ammaa karaa kanarra salphaa ta'e karaa yeroo gabaabduu keessatti dhaqqabus isiniif hima. Faayidaa isaatiis ajaa'ibatti faayidaa qaba waan ta'eef sirriitti isin hima. Nagaan nu jiraadhaa. YouTube kanallee subscribe godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.